akkasitti wanni jechuun jirti moo jechuun naaf hin galle wallaahi naaf hin galle yaani sila matatu wakinnaan sirri irraa badee moo maali rakkoon subhaanallah wallaahi bicha waan nama ajaa'ibaa bicha argina jechaadha gara inumaayyuu garas subhaanallah wallaahi ajaa'ibaa yeroo meeqa deebee ilaalee jechaadha viidiyoo san dhugaa dubbachuuf taana yeroo meeqa deebee ilaale subhaanallah yoo duwwaa wayii ta'e malee isa gaazii qabu akkasitti taphataan jirtu dhaan baqa shuurima godhee jechaadha waan gudiiti wallaahi subhaanallah wallaahi of eeggadhaa dhugaa dubbachuuf taanaan of eeggadhaa obboleeyyan wallaahi yaani wallaahi amma hatta kanaayyuu mitiiti ka akkana yookiin naasii laalaa goote achi yaani qaqqabdee maal jettee sanuu kibriitii ibidda itti qabsiisu jirtu kana mitiiti sanuu mana namaa keessa teettee maybe mana siis ta'uu danda'a beekamoo yaa akkana fakkaatu siillee kaddaa manatti fakkaatti kaddaa akka keenya kanatti fakkaatti garuu walumaa galatti ta'us kaddaa mataatis dhiistees wallaahi bichaan hin beeku dhugaa dubbachuuf taana wanni akkasii abadan hin barbaachisu wallaahi qalliin gara ibiddaa gara gaazii gara siliindira yookiin dabbaa gaazii wallaahi qalliin gara si abadan ta'uu hin qabu wallaahi amma maaltu taane isin fakkaate asuma dhiyoo kana barum kana keessa natti fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf Dubai kana keessa moo eessa akka ta'e bicha yaani amma farkaana baade mucattiin takka Itoophiyaa ganama shaamaa kana ibsitee ortodoksii jechaadha yeroo baay'ee warroonni ortodoksii akkas godhatan akkasii shaamaa kana bananii yaani shaamaa kana ibsanii qabsiisanii jechuu qabsiisanii akkasitti tsallaanii yookiin qiddaasee ofii godhanii yookiin du'aayii godhatanii haala saniin gara hojiitti bahan jechaadha akkasitti yatti sun guyyaa san maal taate isin fakkaate shaamaa san bobeessitee yookiin qabsiiftee akkasitti dagattee malaa irraa hin waama waan ta'e odoosiin du'aayii ofii godhachuutti jirtu waamannatti fakkaata haala saniin gara kan dhiiftee isuma qabsiifamee jiru jechaadha isuma qabatee jiru dhiiftee biraa deemtee jechaadha dalagaaf ergasii booda mootiyyuu hin dagattee ittiin deebine akkasii shaamaa sun akka jedhanitti illee akka na fakkaatutti illee akkiitti yookiin mana isa hunda dhaqqabe akka na fakkaatuuf akka jedhanitti illee wanni Juuliyaa irra keetteetti Juuliyaa kunnaan wanni isaan mana keessa afatan kan irra keettee akkasitti wanni gochuu jirti natti fakkaata yeroo biraa deemtu haala saniin boba'ee dhumate dhufee haala saniin Juuliyaa dhaqqabe ergasii booda maabiraatii wal dhaqqabe maal jedhe haala saniin manni sun gubate jechaadha cinaa saniin manni sun gubatee jechaadha laala mee wallaahi أعوذ بالله ربي والله بلا كان علينا مرة قابو أكاس إسي واتك أقوى في الراهن قابدو أكو وان رامسي تسيتي الرام فتي دلقا بديمتي أكو مثلا إتكوتي شارع دلقا في إتي أنا أكاسيتي إني وكنا بقى أجر جلق أبي كونو مابراتي والقباتي مال جدي gubate jechaadha mana gubatu san martinuu yuu warroonni argitanii warroonni arginellee akka arginetti garuu argee jira viidiyoo sanii mana cinaa tokkochaan cinaasin wanni jette saniin gubate jechaadha sarara Itoophiyaatti tokkana godhee akkana jedhanii miidiyaa kanarra deddeemaa ture jechaadha martinuu arginee tuma jirra warroonni argitanii innaa keessi isiniin jedha wallaahi qaldiin gara kana osoo dhaabbate dhugaa dubbachuudhaaf osoo dhaabbate angaruu kam jettiin wanni silindiratti ibidda qabsiisu jirtu kana dhugan jedhu an dhugan jedhu dhugaa dubbachuuf taana isaa gaazii qabu akkas hin gooti jedhee hin yaadu nama sammuu qabu taate yookiin nama sammuu isii yaani diqoo rakkoo godhatee ta'e malee nama sammuu qabu akkas hin godhadhee hin yaadu akkam jechu subhanallah odootti buqqa'ee fakkeenyaaf isii achi hambisee hoo moosila du'a ayyuu barbaaddeeti ajaa'iba walla innaa akkasiin jedha
wallahi qalbii gara waan bada wallahi ufumaaf jecha maatii keessaniif jecha haadhaaf abbaa keessaniif jecha waa dubachuudhaaf osoo dhiiftanii wayyadhe yaada itaan sammootii warroonni amantii biraa fakkeenya warroonni ortodoksii akkasitti qiddaasii akkasii gootanii ganama maal jettanis wallahi of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Walumaa galatti uumaan keessa isin haa eegu isiniin jedha. Nu hundayyuu akka rabbiin biyyaa nu baase nagaan biyya keenya nu haa deebisu. Wallahi balaa takka maletti rakkoo takka maletti hir'ina takka maletti rabbiin nagaan biyya keenya nu haa deebisu akka nagaan biyya keenya nu baaseeni akkasii isiniin jedha of eeggannoo godhaa isiniin jechuun barbaada. Fayyaa ta'a nagaan naaf jiraadhaa isiniin jedha dhaabsinitti dheeressu haga kana yoon jedhe hin gaha. Akkasii hasaabas taayitii qabdan komentii jedhanaaf kaasiniin jedha na jajjabeessuu sin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo kana like subscribe godhaa isiniin jedha. Fayyaa ta'a nagaan naaf jiraadhaa isiniin jedha. Akkasii jedha bye bye.